Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akana teessee akkana ati jiraan kun akkana ciiftee irraan tana viidiyoo waraabuun subhanallah maal taate yoo? Awwaatiin hojiigaa ati duraanuu nama ilkeen addaatu. Ilkeen addaatu yoo du'ellee kan moo qoflu seeni qofla saanii jettee yaada Oromoon. Akkasii ogguu jiraatiin gaasee hojjefaan bubbanee ilkeen tun addaatti. Bara qaamni kan nama dhukkubuun fakkaattu warra. Awwaana bara kun fakkaattu obboleessa kiyya bakka tana siin nagdi eeguun muqaddiyaa sadi midheen kaaf rabbaan ayyaa hojjira. Subhanallah, subhanallah. Ani guyyoo nan dhukkubinne muqaddiyaa sadi naffitanii kaaf rabbaa hubbuna dabala obboleessa kiyya. Akkamittuu kana ta'u alhamdulillah gaayiti. Kaasiin nagee boruu bakka naannoo isaatu beeka. Ati nama jiru kan isin jettu ni uummanni kiyyaa waan naan juun eega. Awwa isin rabbi si haa fi'uu naan jaamee uummata kiyya. Maal Assalamualaikum isin jechuun dagan ilaal. Subhanallah subhanallah jechuun naafaan bu'e. Takkaatii yaa uummata kiyya qaalii ligaarii assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkanaatiin isin jaa kunugaa akkatti oolan malee akkatti bulan hin beekanii akkatti bulan malee akkatti oolan hin beekanii. Dhukkubni xiqqaan qabu baay'eeti. Za'a dura nagumaan qaba. Amma eega magriibaa jaalan booda akka waan michitti lafa na darbee gurbaan anjama kun gaariirra taa'ee silaa buusan sawwaree gaarii dhiibaa bitee ol nana mana kana keessa. Amma gaafa meeqaa muqaddee sadeen kana bitee gaafa rabbaa kana dhaabanii waan fayyaatiif kana hunda birraa argee takkanaatiin isiniin jaa. Subhanallah shollati isaas dhukkuba silaa. Qaamni kun rifeensa mataa kanarraa fi hanga dhukkuba miilaa sanii bakki na dhukkuba takka hin jirtu isin jedhe. Kanoo sibiila maali maa akkanas wali qaban maali akkami? Akki godhan kalaagaa baa nama kaan. Laagaa? Laagaa sakaanii silaalanii. Ati laagaa sakaanii duuba? Laagaa nan kan yuutuubaa keessa na kaa'e. Hudduu keessa na kaa'e. So istaghfirullah. Laagaa kaa'e. Waan hudduu keessa sun qabdaamee dhaabbatee ijoollee tuttuu na godhe. La ilaha illallah. Waan hamneeni. Waan maal qabdaa? Waan hudduu san qabdee akkuma sibiila tokko tullee na godhe galte. Baasrumoo? Waan silaa dhiirallee ta'e wayyaa miti. Dhalaa dhagee meettee atumallee gudduutti na godhe waan san qabdaa. Baasru qabdi siin jettee? Baasru qabdaa waan si barreessaa naan jette. Mee okkuma sirraa olkee waliin gaafa nagaachii aanee. Amma duuba hudduu malee as godhuudha moo akkami dubbiin tun irra caalaa beektaa amma nama baasru kana aanyiin tokko dhukkubni aanyiin qabu hudduu amaliyaa godhan baasru kana amaliyaa godhanii Itoophiyaadhaatti wanni kun ammoo wanni kun itti forna fakkaatee waan muka nama kaayina marii kan san gartee nama ijoollummaa waan san hin rigini arabni akka itti deebi'ee waan kana baasuru itti deebi'aa jiran ammoo sibiila kana kaayan jechuu isaan. Sibiila kana kaayanii ilaalanii waan hudduu san qabdaa dawa sii barreessinaa dawaa san eegeenyaatti godhoo fayyada deemtee akkasitti yoo gara amaliyaa ta'ee samaliyaa ibboota jedhan. Kana sitti hin keenye gaa? Sitti hin keenye kun oksijiina ijoollee ukkaamuu dukkaarewwan ukkaamamee dhufee خير ما سحبون ما جابوا لي أنا نتكلم يوم وتوتو من الأسبوع أكتر ميلا كنت جيت دو أقف جنسي لما رفت مرتو نقطة كاي ونسبوا كاين ركوبي يرني دلك تجدي من ربنا ركوبي يارتي من تجي سلام يارتي كيفان كم بديا كنا جاوا برته وي نمني كابود الدو يجوا بابج وأبان أبان سانتي جاوا برته أوربنا كتيسني Awwa tidak mau aku rusuk deh jadi dua mak kami kabira. Wallahi mau ya alhamdulillah asin lagi kalau bagi kanan sih jawadi. Ati bagai lagi anu tegawo. Ya orang kemari Hindu faham aku mata saat ini nama kumam figa or seneti. Bersuk deh tetap kegaran deh asyik Arya finne Arabia skei senian. Andre bu anak bujan ulah dan mata kalau yuh nasi kawani solar energi skei. Iro kudran akan ada terpaul dia mana Arab ni mari jadi. Laale ziizuma fi difiidhaan dhageeffeeta. Wayisila akkuu sanbaa jiraatee wanni ajaa'ibaa barru. Mana fidanii barru. Bara boorri naan deemu bara amma alhamdulillah amma baay'ee waan kana firraa jira. Asii bar sharaaba tokko hundee fidanii maangoo tokko hundee dubbee. Waan makalaagaan jiitee dibaa baay'ee kana hundi qaanatti naasoo jiraan alhamdulillah. Saamee gas bara kiniin akkanatti nama uusee nama asuuse gabaa fayyaan seengaa. Abboo fayyaa dhiiroo akkasii. Bineentinatti nama bu'aa darban. Kiniin alaa hamma lafaatu tolchisu darban eenoo waa. Ama kana baru upah shift nang boleh tu mah. Ketika kan menjadi apa kan jalan kita kena berkaya, kita kawanan rakan kawan kaisa awak itu nampak. Kasih pindah mereka kaya. Orang PC aku bukan aku ini ini berat sekali kira. Awak sudah dirab bisi furi wallahi. Baladi aku dulu itu dua mah. Karena wajib tiga ciri itu enggak? Alhamdulillah kami kerja dari dunia tu mah. Warga yang jual itu bernaga saja sangat tani.
amma sadiyan kun suma dhume Sadien tun na dum tetti kon tun na dum tetti ko santi kon ya den na tadi adi kanas kun na fitani ta kan ka sammare di sani ayye kana na dabani ayye shodeti akkasi gaafun amma gar tana goda ma adi da talo linga ban na kamas jechuun duuba amma kan hundi goofete amma kana yoo dhuydee gara gafituu ni dandeessa hidda dhiiga gaafa keetii keessatti kamii dhumee kanaan ajaa'ibsu jiraaran ya bo wallahi wa bi kam kun mujana mata jitre kan ikane ita kan kabana na ya siye ayye bora jai ba buta wa dukiri dukiri jai ba ambar na dhibe garattu yoo dhuyde isa kana ni fittaayii gad ko gara buta ayye amma ka kana ga dikka kaman ma kan ini ika kan tu kaisa pa je ka wolle ayye akka kalama sa barbo mata ka umbar ren singe ka kille na fu fu la mandro buta no kum gadya tuna ma jalan beta kana na me yi to ayye amma ma ki unde wa ni alhamdulillah no amma na duma ka ba mansuki inshallah rabbi khairi agolu duwa maalin si gargaarame amma والله ومن قد تكج الدعاء ومن أقولك وني دعاء على الدعاء باقي jaartii deetaa fituu جارتي دي جماعة أنا اللي بتكلم تراي أنا جدا يوم أنا بقول ده كده بدنتاده كده بقول بقى مسيرين سكنا barka ammaa turte yoo kana caalaa turte ammaas namni sibiilan jiru shooddeeti egaa asitti akhiramurra iddoo wanta akhiraa warra itti gaabee taa oromoon akkasi maqmaaqtu eeguu maqmaaqtu atis gaa bakka dhukkubaan na fideetiin waan ciisarra sirtaa mire أيوة كذا من كذا هو amma akkasi ciisuu qofa osoo hin ta'in kaa giiftii deetti simnee أيه haa utaalaa dhuftu kaa burraaqaa ilmoo takkitti akka shuguttiisan lat godhaa kaafi يا بيت كوبا تبي يجي ayye خبنا الرابطي ayye يا أبو ما كوي يستنده ولا نو بلاد ولا دي mee asumaanuu waa takka yaadadde أيه namichaatu jan jaartii sagal qaba jan يا sagal qabaa'u akka kee kana dhukkubeeti أيه Mustafaa ciisee jan ati meeqa qabdamma amma jaartii isii dura ayye sadii fuudhe ishii dura sadi fuute isii dura sadii fuudhe sadeen ni jiranii sadeen hin jiran tanumaan naa jira ayye ta isii dura hundinuu ayye miila bakara waaree taate jibuutee miila bakara waaree haan jaansan taate ayye amma takkitti mutanaan naa wajjin jira takkitti kan akka waraansillee dilekka qabsan iyya qabeetiin ka ayye baabaa biyya kan ittiin deetaa wajjin lamaan kan harkachuu danda'an amma yaa googaa lamaan ka sadii ubara takka isatti raamite ayye dandaarraa nu sadii la gadi ndaraan sadii amma takka ni jirtee neemire jara lamaan kaanuu harkachuu ni danda'an atimu hin dhabdu gaa ayye ni ijaaban nagaa la asitti yaamuudhaaf waan namichi isa godhe san gartee waan abbaan jaartii sagalii dhukkubsatee godhe san waan sanii ilaaluu fadhe irraan tana hojiidhaan yaa boo silaa yaadni kee bareedaadha haasoo sanis gara itti dachaan ayyeeqa silaa yaadni kee bareedaadha ayye ammaa jeera beera biqiltu waan argattu ayye takkitti mutana qofa takka takkitti namoonni ijaameettes maan jettu gaa dabaltee akka islaamiin siin jaa ayye rabbi khayraa kun namichaa jaartii sagal qaba jan ayyee taan dubra fuudhee beekadhu saayilaan kana keessa ayyee mushakkala haaya takka dubra fuudhee takka dhaltee fuudhee ayyee takka indaliin fuudhee takka heerumtee tuma baatee fuudhee jarri kun duuba kana waliin qabu nama sagal fuudhe namichi haaya saayilaan uftee haatu gidduu gidduu rabbi isaan hin fuudhini ayyee isaas rabbi hin fuudhini jira kana hunda fuudhe boodarra oguu jira kana hunda fuudhe mana yaalaa isaa achi ciisu kaa itti himan kaa namuu tokko tokko haruma karaa dhage ta dura fuudhe bira dhukkubsatee mana hakimaa dhage amma gaa achi egguu mana hakimaa dhage hundi isaanii dhufan boo saayilanuu taanis jaarteen gara dura quban qabdu taanis jaarteen gara quban qabdu ta quba qabdus jirti ta quban qabnes jirti tana keessa amma hundi isaanii egguu dhufan wal baran beerree asittuu qaasilaa takkaa waan arginu gaa nama sagalee miree amma tunoo si dhukkuba akkami nagee fayyaa jirta fayyitee jetteetuma jan gaafatti xiqquma teessee kutti jan tanaas isaa biru mana beera sagal guutuu laalu dhufe beeka dhufa bara hooshaa dhufe mee tunis numa dhufti numa laalti numa kutti jan boodarra osoo akkas akkasiitii haa hunda isaanii osoo laalchisu takka biratti hafte takkittiin san ta jalqaba isii tana fuudhee beektaa dubra fuudhee jarri kaan tasilaa tana keessa dubra haa ta'u maqaa dubra malee beekee wanni bira jiraanuma jirti qofa kaas kana kaatanii dhufaniis
لالتيت مغطيان بودر كاسيتي سانو دجربي فيته سيلن هذا الرايغه تكتي سلاب اذا برت يفتسن سنفتي دي جنكا شغوتيتي تاكنا أما سلا بيرك سدين كيجراتي سما سلا روان نميتشي سمودة سنغرتي هاسوني كنا مكان نتي مكان متوري وان سنبيقو في تاريخ نايم أيه تكتي إني في التيري مالت دلان سيديغا أيه 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 Tayo mo ini diigar raba sa iyo. Sana ma berat ya fejo. Akasi ka. Kaya ni berat ya. Inshallah. Tanong ko siya ka. Ko 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 rabbi Allah ka butakiti ni tanagiyati. Tanong tigisin pa. Sang mawalan mo ha bisun sinje baba ke buga gorin le sang mawati lata ya. Kiamal le anga bete dume fatus. Anga bete udon futus udasham futus. Tumo buga do tumma do kita sanitti. Abis les wajib katiya. Subhanallah. Anis in isuma isi tumma do kesan. Isuma sai dai tiar kamar tiya. Tani semua juga ada itu. Semua di katiya. Atis tumma tera tumma do kita sai dan bulan ke sama. Iya. Yo tak waktu di rumah kawan saya dan mau kasih apa jadi saat sakit tumma sa berat ya. Kasih. Baba biasa barang. تكناتي تكناتي تسرب بس يفجسو أديرو فيا لفرا سيخاسو سلتو غرغار سنفيتو دواي بيچافيت دواي بيچاسي غورني علي متمامدي حسبيقو بقسم بينسي تكناتي خاي ربي افجسو جاي رخني تكناتي ان شاء الله ربي غير يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته